Ujikee waaqarraa maqaa Yesuus Kiristoosiin wajjin ta'u. Dubbii sagalee keessa jiraataa, dubbii sagalee keessa hojii hojjetu, dubbii sagalee keessa humna qabutti yaa Waaqayyo dhaga'uudhaaf jennee jirra. Hafuurri kee immoo barsiisaadha. Hafuurri kee immoo nama barsiisa. Hafuurri kee dubbata. Ati Waaqayyo dubbata. Waaqayyo barsiisu sababii taateef anattis obboloota kootis akka ati barsiistu akka si dhaggeeffannuuf yaada qalbii keenya banuuf dhagee jaalala kee haa ta'u. Wanti qalbii keenya yaada keenya hatuu barbaadu maqaa Yesuus Kiristoosiin qilleensa kanarraa kan diigame haa ta'u. Maqaa Yesuusiin qilleensa kanarraa kan diigame haa ta'u. Ergaan abbaa sobaa, ergaan abbaa dukkanichaa sun inni waliif gadi deemu faallaa dubbii keetii kan hojjetu maqaa Yesuus Kiristoosiin lafa kanarraa kan jedhe haa ta'u. Maqaa Yesuusiin ibidda Waaqayyo Waaqa jiraatan kan nyaatame haa ta'u. Harki kee tokko tokko keenyaa wajjin haa ta'u. Ati nutti dubbadhu si dhageenya. Ati guddaadha, ati jabaadha, si haa galatu. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuusiin Waaqayyo si eebbisu. Mata duree irratti dubbadhu waa'ee ati muka Waaqayyoo hin qabne jedhudha. Muka Waaqayyoo hin qabne iddoo malamaan tokko duwwaadhaa kan dubbisu tokko amma sana dubbiseedha. Yohaannis boqonnaa 15 tokko amma 6 jiru dubbisee isin amma 8 dubbifachuu dandeessu. As keessatti waan lama iddoo lama dhaqee walii wajjin ilaalla. Kakuu moofaa keessaa Yohaannis immoo kakuu haaraa keessatti barreeffame ati muka Waaqayyoo moo hin qabne mata dureen isaa kana jedha. Maatiyos 7:16 akkana jedha. Mukti tokko ilaalee bu'aa isaa irraa beekamuun har'a immoo jireenya keenya mukti tokko bu'aan isaa inni fidu kan beekamu ija isaatiin. Waaqayyo ija namarraa barbaada sababii ta'eedhaaf kamirrammoo yoo dhaabbannee jalaa dhachuu akka dandeenyu ija jechuun maal akka ta'e hafuurri qulqulluu akkasiin barsiisuun hin beeka. Iji hafuuraa fi iji foonii jira sababii ta'eedhaaf iji maal akka ta'e akkasiniif beektan jedhee mana abdii qaba. Achuma keessaan dhaqee macaafaa Ermiyaas raajicha boqonnaa 2:21 eebbasaa yoo nu dubbiste yookaan achis dubbisuus ni danda'a. Ermiyaas boqonnaa 2:21 boqonnaa 2:21 Ermiyaas. Ermiyaas boqonnaa 2:21. Anoo muka wayinii isa fo'amaa fi ba'eessa si'idi isaa gugguutuun si dhaabe. Ati attamitti deebitee muka wayinii isa jibbamaa waa'ee hin baafnee irraa taate? Waaqayyo si eebbisu. Waaqayyootu iddoo kanatti saba Israa'eliitiin dubbata. Saba Israa'el Waaqayyoo akkaataa dinqiidhaan akkaataa adda ta'eedhaan Waaqayyoo biyya isaan abdachiisee biyya kakuu isaaniitti isaan baase. Biyya kakuu biyya aannaniif damma baasu. Biyya Abrahaamiidhaaf kakuun galame. Biyya Waaqayyo lolee fi lola adda addaatiin akkaataa adda addaatiin akkaataa dinqiidhaan isaan geggeessee Waaqayyo biyya sanatti galchuu guyyaa tokko ija irraa barbaadu sana dhabe. Waaqayyo ija namarraa barbaada siin jedheera. Gaafa sana Waaqayyo garaan isaa gaddee. Anoo muka wayinii isa fo'amaa fi ba'eessaa isa iji isaa gugguutuu si dhaabee ati akkamittiin deebitee muka wayinii isa jibbamaa waa'ee hin baafne na duraa taatee Waaqayyo nu haa gargaaru. Jiraa jechuudha. Waa'ee kan hin baafne iji namarra jira. Waaqayyo kan argu kan garaa isaa gaddisiisu. Lolli Waaqayyo saba isaatiif lolee akkaataa dinqiidhaan biyya koo saba koo gadhiisi
naafa waaqeffatanii naafa sagadanii lola dinqiidhaan dha'icha kudhan itti fidee lola akkaataa dinqiidhaan saba kana baafate Waaqayyo biyya isaan barbaadanitti galchuudhaaf iddoo isaan kakuu sanatti galchuudhaaf Waaqayyo saba kana fudhatee ka'e saba kana fidee waan hundumaa jalaa ari'ee saboota kana fideetitii bakka mijataa haala mijataa keessa fidee isaan galche wanta barbaachisu kunuunsa barbaachisu wanta isaanii barbaachisu hundumaa guutuu godhee Waaqayyo fidee kenneef. Guyyaa tokko garuu gaafa ilaalu Waaqayyo garaan isaa gadde Waaqayyoon waa gargaaru Waaqayyo si barbaadu dhufee sirraa dhufee akka ijaa hamaa akka hin arganneef Waaqayyo si haa gargaaru Waaqayyo si haa gargaaru jechuun jaalladha. Maaliif Waaqayyo saba Israa'el kana gaa waan baay'eetti godhee waan baay'ee waan isaan barbaachisu biyya sanaaf wanta isaan barbaachisu iddoo sanaaf wanta isaan barbaachisu gaafa godhee fi gaafa isaan gargaaru garuu Waaqayyo irraa garagalanii argaman. Garaan Waaqayyo gaddee maaliif akkana taatee garaa Waaqayyo akka hin gaddisiisneef Waaqayyo keessa akka jiraannuuf Waaqayyo hunduma keenyaa gargaaru. Hin beeknu guyyaa tokko Waaqayyo sitti goruu danda'a natti goree dhufee ilaaluu danda'a ta'a. Guyyaa tokko Waaqayyo waldaa kanatti goree dhufee ilaaluu danda'a ta'a. Gaafa dhufe garuu ija nurraa dhabee jennaan Waaqayyo garaan isaan gaddaa. Kanaaf saba kanaatiif akkanattiin jedhee anu muka ba'eessa muka gaarii Waaqayyo kan inni akkasittiin dubbatu muka gaarii muka ba'eessa gaafa jedhu Waaqayyo muka kana hin beektu seenaasaa. Waaqayyo Yoosef akkaataan itti biyya Gibxitti gadi bu'ee beelli hamaan dhufee maatiinis iddoo sana dhaqee saba xiqqaa kana Waaqayyo fuudhee baay'isee saba xiqqaa kana Waaqayyo isa dubbateen dhiisu sababii ta'eef Waaqayyo isa kakate sababiin dhiisneedhaaf isa dubbate sababiin dhiisneedhaaf Yoosef iddoo abjuu isaatii ga'uudhaaf wanta dhiise qaba ture. Yoosef iddoo abjuu isaa sana ga'uudhaaf waan baay'ee keessa darbe. Iddoo sanatti saba xiqqaa sana Waaqayyo baay'isee akkaataa addaatiin isaan baay'isee isaan gargaaree isaaniif loleetitti Waaqayyo fuudhee biyya sana keessaa immoo gaafa naafa sagadanii naafa hojjetanii sabni koo gannaa dhiisittiin jedhu namni sun didee gaafa inni wallaansoo qabe Waaqayyo lola guddaa tokko loleefi Waaqayyo lola jabaa tokko loleefi saba kana fuudhee ba'e. Ani muka waynii isa fo'amaa fi ba'eessa ija gugguutuu si dhaabee. Saba Waaqayyo kana gaa iddoo dhaabaa wayniitti godhee haasaa iddoo mukaa godhee haasaa akka dhaabaa wayniitti dubbata Waaqayyo iddoo kanatti. Fo'amaa fi ba'eessa jechuun muka filatamaa qulqulluu kan midhaan gaarii baasuuf eeyyamamu jechuudha. Saba kana irraatii gaa Waaqayyo waan gaarii irraa eege. Sirraa obboleettii koo Waaqayyo waan gaarii eega. Waldaa kana irraatii Waaqayyo waan gaarii eega. Waan gaarii nurraa barbaada. Waan gaarii nurraa dhaga'uu barbaada. Waan gaarii sirraa arguu barbaada. Saba kana irratti Waaqayyo iji isaa baay'ee gugguutuu ture. Waaqayyo ofuma isaatiin kunuunse namoota kana. Wanta barbaachisu wanta isaaniif hin taane hundumaa mijeesseefi. Wanta isaaniif ta'u hundumaa haala hundumaa qixxeesseefi Waaqayyo. Har'a obboleettii koo obboleessa koo anis ofii makootii keessa jira. Waaqayyo haala baay'ee nu sirreessuu danda'e. Waaqayyo haala baay'ee keessatti nu gargaare. Waaqayyo waan nuti lolachuu dandeenye wanti nuti gochuu hin dandeenye nuuf godhee gaafa iddoo tokko fidee si kaa'u maal keessa jirra maal keessa jirtu ija maalii laachaa jirra iji nurra jiru maal fakkaata. Waaqayyoon gammachiisa Waaqayyootti tolamoo ija maaliiti iji nurra jiru yoo harka dhufee ija beelaan dhufe Waaqayyo kunuunsee haala addaatiin akkaataa addaatiin Waaqayyo kunuunsee fide biyya gaarii keessa isaan dhaabe biyya aannanii damma yaasu waan hundumaa mijeessee fi Waaqayyo saba isaa bakka gaarii
ilaalcha murteessaa qabu keessatti Waaqayyo dhaabe ulfina kennee fi kaka'umsa itti tolche. Kun tokkummaa Waaqayyoof jaalala Waaqayyo agarsiisa obboloota koo. Jaalalli saba isaatiif waan barbaadu waan isaaniif barbaachisu Waaqayyo godhee fi saba kanaadhaaf kenne. Jaalala guddaa isaaniif qaba. Jaalala ho'aa isaaniif qaba. Garuu waa tokko godhanii garaagarummaa fokkottummaaf jijjiirama hamaa fidanidha. Isaayyaas keessatti kana caalaa iddoo waynii kootiif maal godhu anaaf waynii koo gidduutti kottaa aadaa jedhe. Maal godhuuf kana caalaa waan inni tirrishe tokko hin jiru. Garuu waan fokkottaa irratti argee, waan garaasaa gaddisiisu irratti argee, waan garaasaa moogessu irratti argee, Waaqayyo garaansaa gaddee atattamittiin deebitee waa'ee isa muka waynii isa jibbisiisaa waa'ee hin baafne na duraa taatee jedhe. Akkamittiin deebitee muktii waa'ee hin baafne midhaan gaarii hin qabu, hin fayyadu, hin jaallatamu, waan qaaleessa ture, waan fayyidaa hin qabne ta'e. Sabi isaa kun sabni Waaqayyoo kun waan baay'ee qaaleessa. Akkaataa addaan saba kakuu saba Waaqayyo filatee baafate, saba Waaqayyo fo'atee isaan baase. Hijjaadhaa kenne. Waaqayyo garaansaa gaddee. Maal taatee na dura akkas taate. Arras anaafis isinis Waaqayyo kana jechaa jira. Maal taatee na dura akkas taate. Gaddaa kanaanis maal taatee akkas na dura taate. Waaqayyo akkana jedhee waan akkasii sirraan eegu. Sirraa eeguu yoon baadhillee sirraa argachuu hin barbaadu. Sirraa eeguu yoon baadhillee sirraa argachuu hin barbaadu. Waaqayyo garaa fakkeenyummaa gaariirraa isaan dhaabe. Garuu didanii gara hojii fokkittummaa fi Waaqayyo gaddisiisutti deebi'an. Waaqayyo baay'ee isaan kunuunsee kunuunsa ga'aa kennee garuu ofii filatanii karaa badiisaarra hordofanii, karaa badiisaarra bu'anii muka bu'aa hin qabne ta'an hojii fokkottaa hojjetan. Ija afuuraa beektu obboloota koo, iji afuuraa maal akka ta'e Galaatiyaa 5:19 irraa dubbifachuu dandeessu. Ija afuuraa Waaqayyo Waaqa tolfamaa waaqeffachuutti ka'anii halalummaatti deebi'anii Waaqayyo sodaachuu dadhabanii Waaqayyo isa bukkee akka qaban hin barbaadu. Obboleettii koo, obboleessa koo har'as kasiin jedha Waaqayyo. Eenyuun akkati caalsifattu hin barbaadu. Eenyuun akkati muusifattu hin barbaadu. Gara gaarii dhiisanii gara hamaa irra deemanii ofii filatanii, ofii barbaadanii, kara badiisaarra ba'anii Waaqayyoon garaa isaa gaddisiisan. Waaqayyoon akka garaa isaan gaddisiisne. Sodaan Waaqayyoon keessa jiraachuu qaba obboloota koo. Yeroo sana saba sanatti dubbatee har'a Waaqayyo naaf sitti dubbata. Har'a naa Waaqayyo naaf sitti haasa'a. Waaqayyoon akka hin gaddisiisne. Waan cubbamaa, waan garaa Waaqayyo gaddisiisu, Waaqayyo irraa galagalanii, Waaqa tolfamaatti deebi'anii, Waaqayyo irraa galagalanii, waan Waaqayyo jibbisiisu,
waan waaqayyo jibbu godhanii sabni kakuu sabni waaqayyo loleef waaqayyo garaansaa gaddee akka qotee bulaa tokkotti waaqayyo kan isaan waa'ee isaanii dubbatu isaan kunuunse isaaniif waan barbaachisu waan isaaniif ta'u haala isaaniif ta'u hundumaa mijeesseefi wanta gaarii facaasee abjuu midhaan gaarii qabaa garuu itti deebi'ee isa gaddisiise. Waan gaarii facaasee waaqayyo arnallee akkuma kana boloo tokko waaqayyo waan gaarii nu godha. Ija gaarii sirraa eeguu barbaada. Ija gaarii nurraa fudhachuu barbaada waaqayyo. Waan gaarii facaasee ija gaarii irraa eeggatee ture saba isaarraa garuu garaa waaqayyo dhukkubsee garaa waaqayyo gaddisiisan. Garaa waaqayyo akkan gaddisiisneef waaqayyo nu haa gargaaru. Waaqayyo akkasitti hin gaddine, waaqayyo mana keetti akka hin gaddine, waaqayyo iddoo aarsaa keetti akka hin gaddine, waaqayyo sababa keetiin mana isaatti akka inni sitti hin gaddine. Sodaa waaqayyo keessa deddeebina. Sodaa waaqayyo keessa isa waaqayyo barbaadu, isa jireenya kee irraa barbaadu, sirraas argachuu barbaade sana waaqayyoof kenni. Waaqayyo si galateetii. Si kunuunse bakka gaarii si dhaabe. Sirraa hojii gaarii fi amantii cimaa barbaada waaqayyo. Itoophiyaadhaa Siidinii Masfidee manuma keetiif jireenya keetiif akka jiraattu miti waaqayyo. Waa sirraa barbaada. Waan nurraa barbaada, mana keenyarraa waa barbaada, waldaa keenyarraa waaqayyo waa barbaada. Ija gaarii sana argachuu barbaada. Ija gaarii sana kennuu qabna. Waaqayyoon sodaachuu beekuu qabna. Waaqayyoon dhaga'uu beekuu qabna. Waan si barbaachisu obboleessa koo waaqayyo si guuteera. Waan mana kee barbaachisu, waan jireenya kee barbaachisu, haala hundumaa si mijeesseera. Ati har'a eessa jirta? Eessatti si ilaalaa jira waaqayyo? Iji waaqayyo eessatti si argaa jira? Isaan arguu hin dandeenye waaqayyo keessa kee keessatti maal argaa jira? Muka kee irra dhufee yoo ilaale maal irraa argata? Akkamiin gammachiista mooyaa garaa waaqayyo gaddisiisa. Isa isiniif hafuura waaqayyoodhaaf hin dhiisa isin deebii isaa kennaafi. Waaqayyo akka inni isinitti gammaduudhaaf ija gaarii sana akka inni isinirraa barbaaduudhaaf dhama'a. Fakkeenya jireenya dhugaa jiraachuu muka bu'aa qabu ta'ee muki bu'aa qabu muki bu'aa hin qabne hundinuu muramaa ibidda keessattis hin darbatamaa jedha. Yohaannis irraa masa dubbise muki bu'aa hin qabne hin muramaa ibiddattis hin darbatamaa. Faayidaa hin qabu taanaan faayidaa laattu taanaan isa waaqayyo si barbaade irratti isa waaqayyo si waammate irratti yoo laattuuf ta'e mukti sun gatii hin qabu. Wanta gaarii facaasee abjuu midhaan gaarii qabu garuu itti deebi'ee isa gaddisiise waaqayyoon. Waaqayyoon waa hin baafne duukaa bu'anii burqaa bishaan jireenyaa ta'uu dhiisanii qodaa bishaan isaa urataa bishaan kee baachuu hin dandeenye tolfatan. Waaqayyo waan gaariin gaafannee si guutee gassi dhiisu harkaan littee baatee ofii keef tolfattee gaarii siif hin ta'u gaarii nuuf hin ta'u bolo tokko. Sabni sunii didame sanni barbaade sana didame. Waan barbaachisu guuteeraaf waan barbaachisu nu guuteeraa waaqayyo jireenya keenyaaf. Waan gaarii facaasa waaqayyo yeroo hundumaa midhaan gaarii akka argatuuf. Wayinichi garuu ijaan dhaabate.
gaddasaa argee gaddasaa jalatti Waaqayyo gaafa saba sanatti gaggeeffamu akka godhe beektu. Waaqayyo Waaqayyo naafaadha. Ulfina isaa iyyuu dabarsee kennu. Saba sana dabarsee kenne. Sabi sun dabarfamanii waggaa 70 harka Baabiloon keessatti kufan. Gaafa Waaqayyo dhaga'uu dadhabanii Waaqayyotti dudubbatee karaa raajotaanitti dudubbatee dabarsee isaan kenne. Waggaa 70. Waa'ee saba sanaa miti. Waaqayyo kan inni dubbachuu barbaade sabni sun dhufanii darbaniiru. Waa'ee kootiif waa'ee kee dubbachuu barbaada Waaqayyo. Waa'ee waldaa kanaa dubbachuu barbaada Waaqayyo. Har'a Waaqayyo yoo ka'ee dhufee eebba isaa si gaafate. Muka kee har'a yoo ilaale maalirraa argata? Maal nurraa argata? Maal inni irraa argatu laata? Yoo muka bu'aa buusu taate ittuma fufaa ubbeeddu sababii ta'eedhaaf. Yoo muka gaarii taate itti fufii Waaqayyoon gammachiisaa jirta. Itti fufnee hojjenna yoo Waaqayyoon gammachiisa ta'e ijinti laannee jiru. Garuu muka bu'aan buusne yoo ta'e har'a sabni sun darbeera. Iyesus Kiristoosiin waa arganneerra. Iyesus Kiristoosiin maal jedha Yohaannis mata dureen isaa ani mukicha dhugaadha. Ofii kee irra akkati dhaabbattu hin barbaadu. Beekumsa kee irra akkati dhaabbattu hin barbaadu. Dandeettii kee irra akkati dhaabbattu hin barbaadu. Saba sanaa biyya Gibxii fideedhaaf har'a anaaf siin immoo Yesuus keessatti si eeguu barbaada. Yesuus keessa jirra nuti. Yesuus ina lafaatii jennaan ija tokko kennuu hin dandeessu. Yesuus mukicha isa dhugaa sana. Abbaan immoo mukicha kan eegu. Ani muka wayinii isa dhugaadha. Abbaan koo immoo qotee bulaadha. Hundee koo keessatti maaddii waa hin baafne hundumaa ni murama. Kan kunuunsu eenyudha? Yesus. Abbaa maal godhaa? Abbaan ni kunuunsa. Muktichi immoo eenyudha? Dameen isaa immoo Yesuus Kiristoos. Yesuus Kiristoos keessa taatee jennaan, Yesuus Kiristoos irra dhaabbattee jennaan, kan qulleessu, kan tottolchu, wanta muka sanaaf barbaachisu, wanta siif barbaachisu, wanta jireenya kee barbaachisu abbaatu godha. Waliin hojjetu sababii ta'eedhaaf. Anatti gargar baatanii waa tokkollee gochuu hin dandeessan. Dameen isaa ija godhachuu hundinuu garuu caalchisee dameen ija godhatu hundinuu caalchisee akka ija godhatuu fi maal ta'a? Hin qeexxaama. Dabalee akka ija kennuudhaaf, dabalee akka ija godhatuudhaaf irraa qeexxaama. Iddoo kanatti Yesuus bakka furmaataa nuuf ta'e. Anaaf si'ii bakka furmaataa keenya Yesuus Kiristoos. Akka saba warra sanaa miti. Samaaf taanaan qomuuf taanaan waliyyuu hin beeknu. Yesuus tu fideetti ol nu galche malee. Gochaa gaarii gooneef miti.
waan gaarii gooneefi miti, waan gaarii laanneetiif miti. Yesuus Kiristoositti dhufee nu dabalee, Abbaatti fidee nu dabalee. Yoo muka sana irra taateef, yoo Kiristoos irraa, Yesuus Kiristoos irraa, hundee Yesuus Kiristoos irraa yoo dhaabbatteedhaafi ija gaarii laattaa, ija bareedaa laattaa. Mukti achirra taa'ee ija hin laanne maal ta'a? Yookiin ija muraasa keenya irraa qixxaamee caalchisee akka ija kennu godha. Hojii Yesuus kun garuu isatti adda baatee waa tokkollee gochuu hin dandeessu. Anatti qabadhaa jiraadhaa, anis isinitti jiraadhaa. Akkuma damee muka wayinichaatti qabatee yoo jiraachuudhaa baatee ofii ija godhachuu hin dandeenye, isin anatti qabamtanii yoo jiraachuudhaa baattan waa tokkollee gochuu hin dandeessanii. Isatti adda baatee jennaan akka barumsa keenya dheengadda darbee faallaasaa galagalchii deemta taanaan akka seexanni godhe karoora baasee gaafa Waaqayyo hojjetu seexanni immoo asii gada deemee dhufee hojjete. Lakkii ani hundeen ta'a ati immoo damee ta'e yoo jette ta'een ta'u. Lakkii aannan eegaa ati damee ta'e ittiin jechuu hin dandeessu. Faallaa ta'a. Inni faallaa kanaa hojjetu isa Waaqarraa darbatamee seexana sana duwwaadha. Garuu akka Waaqayyo jedhetti yoo deemte, akka Waaqayyo barbaadutti yoo deemte, akka Waaqayyo barbaadutti yoo sosochooteef Waaqayyo waa ija sitti godha. Namoonni yookiin muki bu'aa hin qabne mallattoon isaatiin beekama. Nama miidhaa, waan dogoggoraa hojjetaa, Waaqayyoo jiraachuu dhiisee garaa isaatiif jiraataa, Waaqayyoon sodaachuu dhiisee nama sodaataa. Faallaa ija foonii beektu, halalummaa, albaadhummaa, machii, mukti bu'aa hin qabne, Waaqayyoon sodaachuu dadhabuu, Waaqayyoo irraa adda ba'uu. Dhumni isaa garuu dhaabbatee nafu. Dhumni isaa muramee hin gubama. Maatiyoos 3:10 irratti. Obboloota koo, Waaqayyo waan nu jaallatuuf nuttis obsee yeroo nuuf kennee jira. Waaqayyo Waaqa obsaadha sababii ta'eedhaaf. Inni jadhaa kennus, inni jamiyaa kennus olma keessa jira. Inni dhugaa dubbatus, inni dhugaan dubbannis olma keessa jira. Garuu guyyaan tokko dhufa. Dhuma keessa obsa Waaqayyoo yeroo nuuf kenname sanatti yoo fayyadamuu ta'uu dadhabneef dhuma keessa akkuma mukaa bu'aa hin qabnee muramnee darbatamna. Obboloota koo, obsa Waaqayyoo hin ficcisiisnu. Obsi Waaqayyoo akka inni dhuman goona. Har'a waan yeroo qabnuuf carraa qabaanne malee har'a carraa qabdi waldaan kun, har'a carraa qabdi obboleettii koo, har'a carraa qabdi obboleessa koo. Carraa qabna. Yesuus carraa nuuf kenne. Umurii jiraannu hammamii hin beeknu. Guyyaa Yesuus Kiristoos dhufu carraa qabna. Carraa qabnu kan akka hin darbine, carraa waldaa kun qabdu akka isheen hin darbine, carraa keenya dabarsinee akka mukicha akka hin taane
waaqayyo irra yoo muka koo dhufee ilaaleef bu'aan irraa argatu. Beektaa yoo waaqayyo dhufee muka kee ilaaleef bu'aan irraa argatu. Yoo dhufee waldaa kana ilaalee bu'aan irraa argatu. Waaqayyo nu filateeti obboloota koo bakka gaarii nu kaa'e. Hojii gaarii akka hojjennuuf amantii cimaa nurraa eeguu barbaada waaqayyo. Akka amantii isaa bilaan amantii qabaachuu qabna. Eenyu kan isa barbaadee gara isaa dhufe tokko hin jiru. Waaqayyoon nu barbaadeeti malee, jaalala waaqayyoo taanaan malee, gargaarsa waaqayyooti taanaan malee, namni dandeettii isaan beekumsa isaatiin filamatame tokko illee hin jiru. Waaqayyo waa tokko akka hojii gaarii gootu barbaada. Amantii gaarii akkati qabdu, amantii cimaa akkati qabdu barbaada waaqayyo. Ati muka fo'amaa fi filatamaarra dhaabbattee jirta sababii ta'eef. Yesuus keessa jiraadhu bu'aa fiddaa. Yesuus keessa yoo jiraanne bu'aa fidna. Waldaan kun Yesuus keessa yoo jiraatte, Yesuus irra yoo dhaabbatte bu'aa fiddi. Manni keenya, jireenyi keenya Yesuus irra yoo dhaabbate bu'aa fida. Dursuun qabnu kan biraa. Akka saba sanaa miti carraa qabnan jedhe Yesuus Kiristoosidha. Har'a carraa qabda obboleettii koo. Saba sana dabarsee waggaa 70 deebisee kenne. Har'a Yesuusitu carraa siif kennee jira. Har'a Yesuusitu carraa waldaa kanaaf kennee jira. Amantii keessan dagaafadhaa. Hojii waaqayyoo keessatti qooda qabaadhaa. Hojii waaqayyoo keessatti akka qooda qabaannuuf waaqayyo nu haa gargaaru. Amantii keenya waaqayyo akka nu jabeessuuf waaqayyo nu haa gargaaru. Ija barbaade sana akka nurraa argatuuf waaqayyo nu haa gargaaru. Ija barbaade ija waaqayyoon gammachiisu kennu akka dandeenyuuf waaqayyo nu haa gargaaru. Waaqayyo ayyaana isaa isiniif haa baay'isu. Isa guyyaa irraa dhageessan kana waaqayyo isinaaf eebbisu. Waaqayyo yoo dhufeef akkasumatti gammadu hawwii kooti. Guyyaa isaan beenu sababii ta'eedhaaf, yeroo isaan beenu sababii ta'eedhaaf, mukticha dhugaa sanarraa akka hin baane muka sanatti adda baatee jennaan gatii qabdu. Waaqayyoon qooda sirraa barbaada, amantii sirraa barbaada, jaalala sirraa barbaada. Sodaa waaqayyoo mana kee dhuunfatu, sodaa waaqayyoo jireenya kee dhuunfatu, sodaa waaqayyoo mana kee dhuunfatu. Mana keessaa jalqabaa, godhaa jalqabaa, iddoo waaqayyoo kan biraan buuse. Obboleettii koo waan sitti hafe sitti hafu, obboleessa koo waan sitti hafe sitti hafu. Hin beektu waggaa meeqa akka jiraannu hin beeknu. Waaqayyo duwwaa gammachiisni akka dabarruuf waaqayyo nu haa gargaaru. Waaqayyo gaafa dhufee nu ilaallatu akka ija gaarii laatee ija sanatti akka inni gammaduuf waaqayyo nu haa gargaaru. Isa dhageenya waaqayyo nuuf haa eebbisu. Gooftaan koo sin haa eebbisu, eebbifamaa.